viidiyoo darbe keessatti waa'ee laayif tiipis tireeningii ilaallee turre. Namni kun yeroo nu dhiyaatu maal nurraa barbaada? Bu'aa bahiin jireenyaa akkamii tayyattu ilaallee turre. Jireenya akka qormaataan guutame ilaallee turre. Haa ta'u egaa amma akkanumaan sila waadaa isinii galee kutaa lammaffaa irratti maal laalla beektaa? Sodaa akkamitti hambisuu dandeenya? Dhalli namaa sodaadhaan guutamaadha. Namni kamuu ol bahee wanta kana miiratti dhagahamu dubbachuudhaaf namni maal naan ja'a yookaan immoo gooddanyaan kiyya maal naan ja'a, hiriyaan kiyya maal naan ja'a, maatiin kiyya yoo arge maal naan ja'a, yoo nafi immoo namni na dhiyaatu maal naan ja'a waan jedhuutu isa yaaddessa. Garuu immoo haal dureewwan muraasa ta'an kanii fi nuti gurguddoon kana ittiin hambisuu dandeenyu ni jira. Inni tokkoffaan shaakala. Irra deddeebinee waan san shaakaluu, irra deddeebinee waan san raawwachuu, irra deddeebinee waan san godhuu. Lakka nuti waan san godhaa deemnu sodaan nu keessaa badaa deema. Inni lammaffaan of amansiisuu. Of amansiisuu yeroo hin jedhu wanta kana gidee raawwadhu bu'aa naa qaba. Boru immoo waan gaarii tokkotti ni ba'a jettee if amansiisuu sammuu teetan. Dhalli namaa yeroo ati daandii milkaa'ina irra deemtu komantii baay'ata. Ati akkana namni waan akkanaatirra yoo si arge akkana ja'a maaliif akkana dalayda ati nama akkanaatii miti minaamin kana lafa guuta. Ati garuu komantii namaa itti dhiiftee sammuu teetitti amantee selfii konfidensii qabaachuu. Pozishina motiveeshinii qabdu irratti selfii konfidensii qabaachuun milkaa'ina kee keessaa tokko beeka. Selfii konfidensii qabaachuun waan meeqa akka ati gootu si godha. Ofitti amanamummaa sii kenna. Dandeettii ati qabdu san irratti gajjabaattee akka dhaabbattu si godha. Komantii namaa tana akka dhiiftu si godha. Haal dureewwan gurguddoo akkanaati jira. Kutaa lammaffaa keessatti itti fufu. Kanaafuu follow, like, share, repost godhuu hin dagatina. Thank you.